keessattuu geerars ummata keenyaaf waan adda akka ta'e weelluun walaloon waan adda akka ta'e seenaa keessatti dhagaa kan guddanneedha. Nullee akkuma geerarsa keessatti Haacaaluu fa fuuldura dhaabbatanii geeraruun illee ulfaata. Dr. Gammachiis Magarsaa fa fuuldura dhaabbatanii illee dhugaa dubbachuuf waa'ee aartii waa'ee walaloo haasa'uun ulfaata. Ananatti ulfaata. Hayyoota keenya isaan utuu isaan hin jirre ta'ee waa'ee aartiin beeknu oromummaas hin beeknu hin jirru jechuudha. Dhaloonni numtuu ittiin fufuudha akkasitti difaayin godhan. Kanaaf utuu fuunyoon hin jirre maaltu muka yaabbata kaafee Haacaaluu guutu. Utuu aartiin hin jirre oromummaan hin jirtu jechuudha gabaabumatti. Aartii yoo jennu artistoota keenya wajjii wal bira qabnee ilaalla. Aartiin dhufee har'aan nu ga'e kun artistoonni kunneen utuu hin jiraatin ta'ee hin jiraatu aartiin illee isaantu asiin ga'e. Kufaa, caccabaa, miidhamaa, hiyyoomaa, rakkataa, maraataa waa hedduutti dhabanii aartii kana asiin gahanii jiru. Kabajni isaaniif haa ta'u. Artistoonni keenya afaan Oromootiin barreessuu isaaniitiif afaan Oromootiin sirbuu isaaniitiif aarsaa hedduu kaffalanii jiru. Aarsaan isaan kaffalan sun aarsaa ta'e osoo hin ta'in aarsaa bilisummaa fideedha. Aarsaa jijjiirama fideedha. Bu'aa malee kasaaraa tokko illee hin qabu jechuudha aarsaa isaanii sun. Sammuu dhaban ta'uu danda'a, maallaqa dhaban ta'uu danda'a. Kaayyoodhaaf kan ta'e waan ta'eef aarsaa guddaa fi kabajaa qabu jenneetiin fudhanna akka mootummaattis. Artistoonni keenya jajjabeeffamuu qabu. Jajjabeessuu qabna, wal jajjabeessuu qabna. Gara fuulduraatitti keessattuu hanga ammaatitti waan turre keessaa baanee gara fuulduraatitti tokkummaa kennaan walitti dhufnee yaada walii hirree dildila nu gidduu jiru dhiphisneetiin wal gahuu akka dandeenyuuf gara fuulduraatitti gama mootummaatiin illee cimnee akka